in Ethiopia, Abiy regime, is a killer. Abiy is a genocider. Stop war in Ethiopia. Stop killing. Killing Tigrans. Stop killing Tigrans. No more war. Stop war. barcuma kabajaa abbaatu eeggata bara rakkoo fi hamtuus sabatu falmata mootummaa faashist Abiy Ahmediin gaggeeffamu ilmaan Oromoo kitilaan kalakkaamu mana hidhaatti guureettee seeraan yeroo ammaa kana maarree ilmaan Oromoo biyya namaa keessa jiran sirna cunqursaa fi hammeenya gadadoo fi salphina ilmaan Oromoo irra gahaa jiru kana gocha sanyii duguggaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kana falmachuu fi biyya Niizerlaandii keessaa qeerroof qarreen walgaanii balaaleffataa jiru. Akkuma beekamu mammaaksi Oromoo waa jedhan yeroo bara rakkoo fi hammeenya diina wajjin nyaatanii bara baafatu warroota kaleessa nu cabsee Oromootti dabalamuun Oromoo waliin dhaabbatanii gocha suukaneessaa ilma namaa irratti raawwatu kana falmataa jiru. Maarree Oromoof Oromiyaan birmannaa barbaaddi. Sirni nafxanyaa kaleessa awwaalame ekeraan deebi'ee mormaa jiran jijjiirama sobaatiin ilmaan Oromoo lugamanii ilmaan Oromoo kitilaan galakkaamuuf fixaa kichuu lafaa ba'u haadha jalatti ilmoo ajjeesan allaattiif sora gochaa jiru. Kana qofaa miti biyya namaa keessatti ce'ee dararaa fi hammeenyi gaggeeffamaa jiran kabajamtoota fi jaalatamtoota Gadaa chaanal maarree hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti qopheessaan sagantaa kanaa ani Gadaa Hundeeti. No more war. Stop war. EU. Stop arresting. Turkey, Iran, China. Stop. People. Our children. Our brothers. Our sisters.